السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جستن كبجمتو تفرصت كان لقول دبرتو تفحيا كيساني زرتني أني جرا بوليتين تيسان عشان نجاه قبل الحمد لله سنة كم جرتن نجاه قبرني مما الفكات أجريني الحمد لله. إجاوري كان لك إن فروتاتن لايك شير سبسكرايب قولوا دماتي كأن تعنو الدبلما ورد دران جرتنا مو غلطو مال فدا yaada keessan koomentii keessan kan nu kennaa jirtaniif ulfaadha isiniin jedha. Akkuma yeroo darbee barnoonni keenya akkuma itti fufee jira. Ka waa'ee dubartootaa, dhimma dubartootaa, rakkina, gammachuu, gaddaa fi waan hundaa waliin ilaaluu jira jechuudha. Akkuma maqaa chaanaalichaa waa'ee gula dubartootaa waan ta'eef wanni haasofnu. Barnoonni keenya kaadhaa ammoo jaarsi keessatti jijjiiramuu isaa yoo beekte maal godhuu qabda? Jaarsi kee jijjiiramuu isaa yoo beekte obboleettiti. Amalli isaa akka qaraa caalaa si jijjiiramuu jechuun nama bultii waliin ijaarrachuuf dhimtu qarqararra geettellee haa ta'u, ka yaadaan waliin jirtan, ka waan tokko waliin haasa'u jirtan, ka bultii ijaarrachuuf maatii keessan birallee waliin geettan haa ta'u, jijjiiramuu isaa yoo argite maal godhuu qabda? Jaarsi kiyya kun na jijjiiramaara jettee itti amantee amalli isaa ka duraanii irraan ka duraan si kabajuu, ka duraan waan garagaraa siin jedhu, ka duraan yoo jecha babbareedaa siin jedhu, ka duraan kabaja sii qabu, yoo kabaja sii dhabee, yoo jechaaf gocha keessatti waan siin gammachiifne gochuu eegalee, yoo kophaaf baasuu barbaade, yani yeroo baay'ee si waliin ta'uun fedhu, kophaa taa'uu barbaada, sitti baay'ee haasa'uun fedhu, haalli isaa jijjiiramaa ta'uu ka duraa irraa yeroo fakkeenya bultii ijaarrattanii waliin dhuftan akkasii miti. Adeemsa keessa haalli isaa jijjiiramaa dhufa, adeemsa keessa uffifataa dhufa, adeemsa keessa uf jibbaa dhufa, adeemsa keessa si waliin haasa'uun barbaadu, adeemsa keessa wanni marti jijjiiramaa dhufa. Egaa yeroo kana maal godhuu qabaattaati? Waliin ilaallaa jechuun waan godhuu qabdu inshaallah. Tokkoffaa yoo inni of fageessee yeroo kennii fi yoo inni of fageessee yani kophaa ta'uu barbaade, sirraa fagaachuu barbaade, si waliin haasa'uu hin feene, yookaan ala bahee ala yeroo dheeraa dabarsee galuu barbaade, yeroo kennii fi dhiisi. Maal taatee asiin buutee, maal taatee akkana taatee, maal taatee jettee kadhaa fi sheeleef kadhaa jalan dheeressine. Dhiis yeroo kenniif haa ta'u yeroo muraasaaf kophaa isaa ta'ee haa ilaalu. Kophaa ta'uu barbaade miti kophaa haa ta'ee ilaalu. Yeroo kenniif haga kophummaan sun yookaan haala cal'iftee ilaaluun sun haga maaliif cal'iftee haga jechuu goota akkatti jechuudha. Zim jedhii dhiis. Hin kadhatinii yookaan hin caqacaqanii maal taatee, maaluma si balleessee, maaluma si godhee, maaluma maal ta'ee jettee hin caqacaqee. Inni sun dafee deebisuu utuu hin taane daranuu caqacaqii kan keetiif jecha fageessuu mala waan ta'eef dhiisi. Si galee kunuunsuufillee dhiphatin. Anatu waa itti balleessee, anatu waa akkana godhee, anatu maal godhe jettee waan yookaan inni yaadanne yookaan sirraan barbaanne hunda godhuuf hin jarjarin. Yeroo kenniif kophaa ta'uu barbaadee mi kophaa haa ta'ee ilaalu. Yookaan sirraa cal'isuu barbaadee mi sirraa cal'isi ilaali. Ammoo itti dabaltee aarsuu, waan badaa dalaguu, waan maalii godhachuu, waan inni cal'iseef jettee hin dalagin. Ati akkuma qara jirtu san ilaali garuu yeroo kenniif. Tokko jijjiiramuu isaa eegabartee jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo ofirratti hojjedhu. Isaa waliin haasa'iin. Ufii wajjin haasa'i. Isan caqacaqin sammuu kee caqacaqe. Isa wajjin yeroon gube isaa yaani si waliin haasa'uun feene, isaa si waliin dubbatee rakkoo jiru furuun feene waliin yeroon gubeen uf wajjin yeroo gube. Ofirratti hojjedhu yoo jedhu akkam. Tokkoffaa ati yoo takaleessa yaani yoo akkana laaltu gaafa jalqabamee namnummaan kunuu maaliif akkana jijjiirame laata? Namni kunuu maal waliin dubbachuu dhabe laata? Namni kunuu maaliif kaleessa akkanaa miti akkana ta'e laata? Jedhiitii uf laali uf madaali ofirra hojjedhu. Tarii kaleessa gaafa haaraa walitti dhuftan ati nama dhiqatu, nama dibatu, nama jijjiiratu, nama yoo inni gabbahee ol deebi'illee haalli kee ka addaati. Haadha immoo of garteerta ta'a. Sababni kun cal'isee akka ammoo sirraa cal'isu isa godheera ta'a. Mataa kee irra hojjedhu.
qulqullina mataa keetii, qulqullina mana keetii, qulqullina maatii keetii, qulqullina ijoollee keetii isaa wajjin haasa'uu miti. Uduu inni sitti mee waan kana godhi isin hin jenne callisee miti yookaan rakkoon kana ta'uu mala waan ta'eef isaa wajjin haasa'uun furmaatan fidu. Furmaanni harka kee jiraachuu mala. Afaan hin callisi qulqullina mataa keetii eeggachuu eegale. Qulqullinni tokkoffaa qulqullina mataa keetii irra guddaa. Qulqullina mana keetii. Gaafa kana isa deebisuu dandeetta. Isaa sirraa callisee ala keessa deemu yoo fakkeenyaaf kaleessa gaafa sirraa callisuu san akka gaaf duraatii miti ati hin dhiqattuu maaliin jettuu waliin haasa'uu irra isiin intalli kun bakka of gadhiifteerti maaltu isii waliin haasofsiise isii waliin haasa'uu na jibbisiiseera isii waliin mana taa'uu na jibbisiiseera jedhee ala bayaara ta'a. Gaafa ati ofirra hojjechuu eegaltee qulqullina mataa keetii eeguu eegaltee sammuu kee qabuu eegaltee waan hundaan mana kan keesseeraan qabuu eegaltee duraanuu na laaluuf akkana gootee laata dhee ofiifuu deebii gaafii keessa of galcha. Kara mana ofii deebi'uu eegala. Uduu ati gaafii takka san gaafateen. Uduu ati maaf akkana ta'e jettee dogongora kan kee afaan isaatii hin bahin dogongora kee ofii beektee gaafa ati ofirra hojjechuu eegaltee of sirreessitee mana kee sirreessitee daa'imman kee sirreessitee haala kee sirreessitee uduu gaafii takkaa waliin hin haasa'in rakkoon sun furmaata argatee qajeelessi waliin deebi'uu jiraachuu danda'a. Kanaaf maal si balleessee maal si godhee maal guyyaa keessaa namni kun kasi jijjiirame waa malee hin jijjiiramne jechuun rakkinni si bira jiraa jechuun isa birallee jiraachuu mala laakiin ka isa aarsu ka manaa isa aari'u ka maal jedhu rakkinni guddaan si bira jiraachuu mala tarii haasayaan haa ta'u irra caalaa qulqullinnaan nu dubartiin yoo bultii horanne keessattuu ilmoo takkitti godhanne lamuu waan jaarsi keenya akkana garagalee nu laalullee nutti fakkaatu. Haalli kun isa jibbisiisee nurraa callisuu mala gaafati deebitee of laalte ammoo uduu atiin gaafatinuu deebii barbaadu ka aariif san argatee yookaan yaada biraa sammuu ofii keessa galchallee of keessaa baasee mana ofiitti deebi'aa jechuudha. Kanaafuu lammaffaa irratti gaafa jaarsi kee akka tasaa si jijjiirame lafumaa ka'ee akka kaleessaa irraa haala si jijjiirame tokkoffaa bakka kennii fi callisii lammaffaa ofirraa hojjedhu mataa kee irra qulqullina mataa keetii deebi'i ilaali hojii mana kee keessaa deebi'i ofii of ilaali jechuudha. Sadaffaa ati jaartii malee akka haadha taatee mul'atin. Ati isaaf jaartiidha. Sii galaami jaartii ta'ii mul'adhu haadha taatee mul'atin. Kana jechuun bakki itti akka haadha taatee gargaartullee jiraachuu mala. Garuu jaarsaaf jaartiin akka haadha taatee waliin jiraachuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf akka haadhaa irraa sa'aati fakkeenya inni haadha ofii hin jaallatan kabaja malee akkasii waliin itti jiraatu waliin jiraachuu hin danda'u. Siigalee qaama ofii guutuun tarii haadha ofii bira oocuu jiraachuun saalfata. Kasi bira yookaan qullaa taa'u. Kaati yookaan qaama isaa arguu dandeettu. Laakiin isa haadha ofii biratti uffatuma gubbaa irraa baasee jiraachuun sodaata. Atis akkasuma ta'uu qabda. Yaani akka haadhaatti abbaa warraa kee sodaachuun sin barbaachisu. Abbaa warraa keetiif akka haadha warraa taatee argamuu qabda. Akka haadhaa gaafa taate immoo walitti dhiyeenyi keessan akka malee yoo kasaalfattu taate rakkoo isin jidduu jiru furuuf dubbachuun hiikuun kasi saalfachiisu taate rakkoon kan kee kana itti eessatti himuu yoo hin dandeenye inni illee rakkoon kee kana jedhee kasitti irra caalaa dubartii saalfata waan ta'eef. Abbaa warraa fi wanni saalfatan waan jiru natti fakkaatu ana. Rakkinni kamuu yoo qabaate karaa saalaatiin bakka irraa saalfatan waan jiru natti fakkaatu. Kanaaf abbaa warraa keetiif akka haadha taatee duuntaan akka jaartii taatee argamuu qabda. Wanni itti saalfattu hin jiru. Wanni itti rakkinni isaallee itti sodaachisu hin jiru. Wanni itti rakkinni isaa irraallee dhoksitu hin jiraata natti fakkaatu jechuudha. Kanaafuu abbaa warraa kee biratti yeroo inni akka jaartiitti si barbaadu ati akka haadhaa taateen saalfatin. Akka haadhaa taateen sodaatin. Akka jaartii ta'ii. Waan hundaatti dhiyaadhu iftoominaan himii fi atillee rakkoo kan kee iftoominaan yeroo kana yoo ati yeroo hunda yoo ala bahee deebi'u jaarsi kan kee si waa dubbatu ati ka sodaattu taatee deebii gahaa sirraan argatu akka haguma nama hiriyaa dubartii waliin haasoftuu isaa waliin dubbattu waan hundaa isa saalfattaa. Bakka kanatti ammoo isarra sirraa si fageessaa deemuu mala haalli isaa. Yaani maali ana kamitti waliin haasayaa yoo waa mari'adhu neelaan dubbattu yoo waan akkanaa waa itti dubbadhu
deebii naan deebiftu sila ammallee si waliin haasa wanni kunillee sirraa fageessuu mala sii galee kanaafuu abbaa warraa keetii akka haadhaa yookaan akka obboleetti duntaan akka jaartii taatee argamuu qabaatta jechuun saalfii tokko malee waan hunda keessatti yoo iftoominaa itti dhiyaattee ati qulqulluu taatee ka jiraatu taate haala sirraa fageessee ofiin haala si jijjiire sun jijjiiramee sirraa hee deebi'uu malaa jechuudha. Arfaffaa irratti yeroo inni deebi'e yeroo inni ammoo fakkeenyaaf deemee ati akkasitti haala hundaa sirreessitee si aaree si komatee si biraa deema. Afaaniin waasin jechuu hin dandeenye. Laakiin gochaan komii ofii si garsiise bahee manaa lixee si waliin haasa'uu didee yoo ati illee dubbatu si ilaa dubbisuu didee bahee lixe. Komii ofii gochaan si garsiise jechaan oduu hin taane. Atillee itti beektee qaruu ta'edha miti. Dubartiin qaruu ta'edha miti. Maaliif laata? Anatu akkana ta'e, anatu waa balleessi, anatu maal jettee waa hundaa itti beektee of sirreessuu eegaltee miire hin dhufa arfaffaa irratti immoo inni hin dhufa fakkaa deebi'e manatti haala kan keessirraa hee amalli kee akka gaaf duriitti deebi'ee qulqullina kee eeguu eegaltee saalfii tokko malee isaa waliin dhiyaachuu jirta. Bakka kana mara argee manatti deebi'a amma. Gaafa inni manatti morka keessan seenin ittiin hin kaasin hin gaafatin maaf deemtee hin jedhiniin. Yani inni maaliif yeroo sana dhiisee deemee anadha akkana ta'e jennaan ka deebi'u anadha maal ta'e jennaan ka deebi'u maaliif na dhiisee yeroo sana deemee anillee jijjiiramuu qabdeetti morka hin qabatin. Karaan ittiin deebisuu dandeettu ulaagaa ittiin jaarsa nama jijjiirame sirreessuu dandeenyu irra jirraa mire deebitee gaafa inni deebi'e morka gaafatti qabatte yookaan isaan waliin morkuu yoo eegalte ana maali inni maali. Anillee akka inni ta'e isaan ta'uu qaba itti aaruu qaba jedhisuu qaba waliin haasayuu hin qabu dubbisuu hin qabu jettee gaafa inni deebi'etti itti morkuu hin qabaattu atiif inni tokkoo miti. Inni yoo aare manaa bahee hiriyoota isaa bira deemee halkaneeffate yeroo irra galuu mala ati eessa deemta? Ati deemuun sunu dhibamata rakkoo mataa isaa fidaa jechuudha. Kanaaf morka qabachuus hin barbaachisu. Yeroo inni deemetti akkasumas mana keessa ol deebitee gaafii tokko malee ofii keetii ofirra hojjettee rakkoo tokko malee jaarsummaa tokko malee of sirreessitee manatti deebifteerta. Eeganni manatti deebi'e ammoo gammachuudha malee maaliif akkas na gootee deemtee maaliif maal taatee jettee morka keessa gaafseente ka deebii hin qabne aaree bahuu malaa jechuudha. Wanni inni deemeef deebiiyyuu argatteeyyu. Waan amma jenne kana hunda gootee yoo inni deebi'e situu waa balleessu jira ati waa sirreessinaan waan rakkoo jiru ati furraan deebi'eeyyu wanni isa gaafattuuf hin jiru jechuudha. Deebii argatte gahaa afaan isaatii bahuu duun taane waan nama si hime kanneen gootee yoo inni ka deebuu taate warra disitu rakkoo qabaa rakkoo kan kee ati furraan deebi'e waan ta'eef waan isa aartuuf morka isaan qabattuu hin jiru jechuudha. Kanaaf haga nuti dubartoonni yeroo tokko tokko haga uf dhabnee uf jibbinee yoo takkittii ilmoo takkittii qabaanee dhugaa dubbachuuf akka waan lamuu deebinee nama hin taaneetti uf laalla ofii kenna rakkoon mataa kenna irra jira. Karaa amantiitti illee dubartii dhiisii namni kamuu namni musliimaa tokko qulqullinni walakkaa imaanaati. Qulqullinni mataa kennaa yoo hin eegganne jaarsa dhiisii daa'imman ta'ellee si xayyafti bara. Wamaallee sirraan barattu. Kanaafuu dhiirri yeroo hundaa haarawaa dhiirri yeroo hundaa dargaggeessanii beektanii ati immoo fakkeenya ilmoo takka lama yoo qabaattee bakka ofii qulqullina mataa keetii kan eegganne ta'e bakkuma argitee of gadhiiftu ta'e bakka maal taate dhiirri deemuu mala karaan dhiira banaadha. Sitti yeroo fudhata malee inni deemuun yeroo gabaabaa keessatti guyyaa muraasa keessatti bakka yaade gaha. Sanaafuu haga inni yoo deeme hatta haa deemu kadhachuus hin barbaachisu. Yoo inni deemee faana booyuu uduun taane yoo ati faana boottee akkuma jirtu sani jechuu akkuma inni kaleessa biraa dhiisee beeksanii faana boottee kaatee mana kee qulqulleeffattu manni kee akka jiru jiraata akka jirtu jirta deemee mi haa deemu kaa jettaami dhaabattee qulqulleessitaami dhaabattee mana kee qulqulleessitaami dhaabattee uf laaltaami gaaf kana eessa deema jedhee dhaabattee uf laalanni nu silata akkanaa eessaa fuudhuuf deema anta akkanaa eessaa argadha. Jaartiin teeta akkanaatii barjaartiin teeta akkan waan akkanaa dalayduu barjaartiin siin jedha malee yoo ati bakkuma kaleessaa aarii isaatiif bakkuma kaleessaa ka dhaabattu taate jijjiirama dhufu tokko illee hin jiru. Kanaafuu pilis dubartoonni keenya rakkoon keenya guddaan irra caalaa keessattuu nuti ijoolleen Oromoo dubartoonni Oromoo hin beekne duraan irraa illee amma
وأنا منفونا الفجر جارسكينا في كل فني أرجمون أكوان سال في ويفكاته نو jireenya keessa uduutu waan biraa balleessitee bakkee ati qulqullina kan kee qabaattee nama sammuu kee eegee yaani akka gaarii uffattee akka gaarii dhiqattee kajetu taate inni sunuyyuu akka inni dhiisee hin deemne godha ka biraa dhiisii jechuudha. Kanaaf gaafa jaarsi kan keessi jijjiiramee amala addaa baasee si aaree mana si gataa deemuu eegale rakkoon si bira jiraachuu ulaagaan isin hime kana keessatti filaaltanii sirreeffachuun dirqama keessanii obboleeyyan tiyya isiniin jedha. Barnoonni keenya kadhaa kana fakkaata. Mal yaa goone jaarsi keenya kan aaree yookaan nuggatee nu jijjiiramee akka gaafa dhufnu irraa nu biraa deeme yoo maal goone deebi'ee nu waliin jiraachuu danda'a isa jedhu laallee jirra. Irra deebitanii ilaaluun uf laaluun barnoota isin hime kanaaf uf wal bira qormaattanii ilaaluun gahee keessan. Kanuma barnoonni keenya kadhaa ana obboleettii teessan Aishaadha tasii waliin jiru chaanaalli keessan chaanaala gola dubartootaati. Warri haarawaa taatan sabskaraayib godhuun dagatinaa warri duraan jirtan ammoo galatooma alfaadha isiniin jedha haga barnoota biraatii waliin deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.